Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Warikun isa shamar kafon akkam jirtu. Guys, ummanni baali ummanni dira. Waa inni keessa jiru wajjin halalame. Kanaafuu nu bakka kenna kulleen jiru bakkeen tikaanu leen jiru beetoo kenna hin jaalan malkaa kenna hin jaalan karaa kenna hin jaalan lafti garaanu nyaat namni garaanu nyaat lafeen asi awwaalamte garaanu nyaat hobbaatiin ijoollee tenna garaanu nyaat kanarra yoo mirgi dubartii hin jiru jedhan malee nu amma akka waggaa tokkoo jala uummata mariisaa jiran mirga dubartii takka giddiin harka nurraa fuudha jennee kadhataa jira harka kennaa nurraa fuudha sila mootummaa biraa gad dhufee qajeelchu moo asuma nutti taphata nu akka mirga dubartiitti adda kenna baane hin mari'anna mootummaa keenya lukaa miti makiinaa miti lukaan hin dhayi lukaan bira deemu karaan waa bana alhaallee bulchaan gandaa barreesse akka dubartiitti. Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf guys. Wanti qara kiinoo hin beeknu kinoo taateem. Ani dhugaa dubbachuuf haga dhaladheef beekatti takkaa baalee sagalee namaa ta'u malee baalee sagalee naa ta'aaf harka namaa eeggatu argan beeku. Hadha garuu wanni nuuf fagoo hin beeknu kanuu nutti taatee uummanni keenya bu'aa jira. Dhimma lubbuuti. Dhimma lafee fi dhimma lafaati guys. Ani biyya ka gubbaarraa aangoo qabuu fi hamma minishaatti illee mirga dubartiin qaban Itoophiyaa malee bakka biraa argan beeku. Akkamitti nama idmee isaa guutuu lafee akaakayyuu abayyuu isaa lafa isaa keessa akkamitti namni ka'ii buqqee ja'an biyya tijaartomaa inni isaa ba'u. Warri qaamaan dhaguu dandeettan dhaqaatii masan maal keessa akka jiru laalaatii viidiyoolee waraabaa waan gargaaramuu qabuun bira haa dhaabannu. Uummanni kun irra sagalee kenna barbaada hamilee kenna barbaada please baaleen bira dhaabannu. Sagaleen kenna mutakka illee nu dhagahullee baatu garuu sagalee haa taanuuf. Ayinoo namni nu dhagahu hin jiru. Namni abbaa qubanuu qabu hin jiru garuu namni nutti manu gizee maraa rabbuma si galeemi. Rabbi guyyaa tokko mootu immaan miskiina hangatu inshallah sani amanna nuti rabbi immaan haadhatennaa biraa jiraatu warri biyya jirta warri dhayxanii sagalee ta'uu fi dandeettan dhaqaatii viidiyoo waraabaa waan uummanni keessa jiru post nu godha. Free rap people guys share godha. Ayii jedhe Hacaaluun barri kunillee ima darbee wanni martuu mata mi'a dhageeffanna. Jirtu qeerro jirtu jirra baga jiraattan waan jedhanii dubbatan nama dhiba bakka kana dhaabbatanii waggaa 150 duraati jalqabee Oromoonni guyyaan har'aa kun akka argamuuf wareegaman utuu al tokko ol jedhanii kana arganii maal jedhu laata? Utuu al tokkicha boquu isaanii ol qabatanii alaabaa kanaa fi uummata bilisummaa fedhe iddoo kanatti argame kana arganii maal jedhanii dubbatu laata? Dhugaadha waan jedhan nama dhibu. Al tokkitti kana arganii gara boqonnaa isaanii isa bara baraatti otoo deebi'anii akkamiin jaalladhan ture. Har'a safuurri isaanii nu wajjiniin jira. Har'as dhiigni isaaniif lafeen isaanii alaabaa fuula keenya dura jiru kana keessa jira. Namoonni mana hidhaa keessatti dararamanii harka alagaa keessatti lubbuun isaanii darbee utuu ol jedhanii al tokko arganii attam gaarii ture. Qeerroowwan keenyaaf shamarran keenya guyyaan har'aa kun akka argamtuuf gammoojjii keessatti wareegaman sun utuu al tokko ol jedhanii kana laalanii maal jedhu turan laata? Wanni jedhan nama dhiba. Wanni jedhan nama dhiba saahiba kee. Baay'een gammada guyyaa har'aa kana arguu kootiif.
Jawwee. Kerro! Kerro! Wayyee. Wabo! Wabo! Asgeenye! Injibanne! Finfinne Guys. somsiterratti abbaan federaa si dhoorguu hin Isti danda'u. fuula Jawaarlaa Limeezii kana laayim. Gammachuudha akka jechuun akka waan nama imimmaan qabaa jiru akka waan bakka fiilingii na bu'u nuyi fakkaata. Wallaahi am telling you the truth. Kama dhugaas ni jaala. Waan bu'u ni jiru bakka gammaddee. Kerro! Gooneemi. Kerro! Like bakka emotional ta'eera Tokkummaan as genne miti. imimmaan qabeera saaboo. Tarsiimoon as genne miti. Oh that time. Naamusaan as genne miti. Ammas tokkummaadhaan Was tarsiimoodhaan that time? naamusaan injibannoo irraan finna. Kerro! Jirtu! Jirra jedhi malee jirta! Itti dhageessisimee jirta! 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 Dhaaba kee simachuuf qophoofteerta! Obaa simachuuf qophoofteerta! Eenyummaa kee agarsiisaa jirta! Ol qabiga! Kerro! Kerro! Waa'ee dirreedhaa dubbanne bar guys Facebook irra dubbanne asii miti. Facebook asii miti bikki itti namni waa dubbatanii. As miidiyaan kun miidiyaa useetumaatiin miidiyaa jinnii fi insiiti waan ta'eef bikki itti namni itti waa haasa'uu fi bikki itti sila namni itti waa dhaggeeffamu Facebooka. Anka dandeenyu Facebook irratti dubbannee jirra. Asamma maal dubbanname? Maal dubbanna? Miidiyaan kun miidiyaa nama fayyaa hin qabneeti waan ta'eef xiqqoo bikki fayyaa namni qabu Facebook irraa amma xiqqoo namni fayyaa qaba. Warri Facebookaa xiqqishoo fayyaa hin qaban. As garuu namni fayyaa hin qabu. Eenyu na dhagaa jeetiin amma haasawame waa'ee amma eenyu na dhagaa ni fiigan amma yoo na eegale. Ani amma waa'ee biyyaa fi waa'ee lafaa eegalaan hin fiigan. Bikki itti namni waa dhaga'utti dubbanni gaa rabbiin waan hundaa sirreessu. An garuu wanta isin jiru tokko maaltu jira isinii galee akka xiinxala mataa kiyyatti maaliin xiinxalee Oromoon guututti Oromiyaa osoo hin ta'in lafa Oromoo osoo hin ta'in isin Oromoon walumaanuu gurguramu deemtan na fakkaataa jira. Dirreedhaa qofaa miti. Stiil Baalee fudhadhaa. Gama Shawaa fudhadhaa lafti gurguramaa jirti. Baaleetti illee akkasuma jechuun namni irraa dubbatu jiru tokko illee hin jiru. Lafa qofti fudhatu waan tokko bar kanama waliin hin fudhatin ganaa isin hundinuu waliin gurguramu teessan haala kanaan maaliif maakiin akkana jettee yoo kaa'ettanii addan Oromoon duraanii fi Oromoon amma tokko miti. Okay? Akka jaarsaaf jaartiidhaan waliin hin gurguramin sodaadha. Akka waliin hin gurguramin lafti kophaa fudhatamuun waan takka bar nama nutu waliin akka hin fudhatamne booda Oromoon Suudaanii fi Yemanii fi Keeniyaatti akka hin galle sodaataa jira amma haala kanaan jechuu. Isin talafaa jettanii akka nuti faffacaanee biyya namaa teenyee achi biyya teenya jennu natti fakkaata. Maaliif jennaan asuma sa'a kanatti namni waan silaa isa galchuu dhiisee waan isa galchin irraa haasa'u jira. Fakkeenyaaf dirreedha waan Somaaleedhaaf gurguramtee jechaa jirtanii miti. Dirreedha waan tuni lafa Oromooti. Lafa Oromooti. Lafa hayyuu keessaa bahee lafa sheekonni keessaa bahee lafa artistootni keessaa bahee jechuudha. Isin galee madda qabsooti. Duudda dirreedhaa jechuun duudda jechuudha Oromoodhaaf. Lafee duuddaa jechuudha. Amma namni duraa dubbatu jiru nama muraasa qofa. Cinaan maaltu isin galchee jaa?